ummata walloo mana maree federeeshiniitiif dhiyaate jedhame. Gaafii naannoo ta'uu ummata walloo mana maree federeeshiniif dhiyeessu koreen gaafii naannummaa ummata walloo fi paartiin dimokiraataa ummata walloo ta'uu BBCtu gabaase. Gaafiin naannummaa ummatoota walloo yeroo mootummaa ce'umsaarraa eegalee ka'aa turuun kan himan walitti qabaan koree gaafii naannummaa ummata walloo obbo Dajanee Gabramaariyaam waggoota lamaas koree hundeessuun gaafii isaanii bifa haaraan kaasuu akka eegalan himaniitii jiru. Xalayaa qopheeffannee gaafii keenya karaa seera qabeessaatiin mana maree naannoo Amaaraatiif erga galchinee waggaa fi ji'a 6 ta'eera jedhan garuu deebii akka hin argatin himaniitii jiru. Gama biraatiin ammoo uummanni walloo seenaa keessatti bulchiinsa mataa isaa kan qabuu fi dinagdee guddaan kan sochoosu ture kan jedhan immoo pirezidaantii paartii dimokiraataa uummattoota walloo obbo Natsaannat Xaasoodha. Haa ta'u malee uummatichi naannoo Amaaraa jalatti buluu ergee galee as mirgoonni ofiin of bulchuu fi misoomuuf qabu sarbamaa turuu himan. Kanaafis paartiin isaanii gaafii naannummaa uummattoota walloo gama koree gaafii naannummaa uummata walloo kan ta'een dhiyaataa jiru deeggaruun koricha waliin hojjechaa akka jiran himaniitii jiru. Gama biraatiin gaafii bakka bu'ummaa koreen kuni qabu ilaalchisee kan gaafataman obbo Dajaneen mallattoo uummata miiliyoona 1 olii walitti qabnee harka keenyarra jira jedhan. Naannoon haaraan akka hundaa'uuf gaafii dhiyeessaa jiran sabaaf sablammoota akka Argobbam, Affaar, Agaa'um, Oromoo fi Amaaraa of keessatti kan qabate akka ta'e obbo Dajaneen himaniitii jiru. Gaafii naannummaa dhiyeessaa jiraniif bu'uurri inni ijoon eenyummaa akka ta'e himuunis uummanni isaan bakka bu'uun gaafii naannummaa dhiyeessaa fi jiran kun afaan garaagaraa yaa dubbatan malee eenyummaa waloo kan qaban akka ta'es kaasu. Uummanni kunis ani walloodha jedhanii kan of ibsan ta'uu dubbatu. Gama biraatiin uummanni isaan bakka bu'an dhiibbaan eenyummaa isaan irratti xiyyeeffate irratti taasifamaa turus walitti qabaan koree gaafii namummaa uummata walloo obbo Dajanee Gabramaariyaam himaniitii jiru. Eenyummaan hawaasaa achi jiru sarbameeraam. Hawaasichi achi jiru kun qooqni isaam, aadaan isaam, duudhaan isaam, seenaan isaa bifa adda addaatiin faalameera. Karaa sodaachisuu fi dhuunfatamuun ukkaanfameeti malee hawaasni achi jiru hawaasa mataa isaa danda'ee fi hawaasa wal fakkaatuudha jedhan. Dabalataan hawaasni kun mirga misoomuu hin arganne, mirga guddachuu hin arganne kan jedhan obbo Dajaneen ummatichi bulchiinsa gaariin dhoorkatamee turus kaasaniitii jiru. Kanaaf hawaasni kun akkuma sirna Dargii fi Haayile Sillaasee keessa bulaa ture sanitti kophaadhuma isaa of fakkaatee jiraachuu qaba, of bulchuu qaba, aadaa fi duudhaa isaa guddifachuu qaba jedhaniitii jiru. ወሎ የክልልነት ጥያቄ አስተባባሪዎች ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ የሰጡ ሲሆን የወሎ ክልልነት ጥያቄ በክልል ውስጥ ያለውን የጸጥታና የሥርዓት አልበኝነት እንደ ጥሩ አጋጣሚ ተጠቅሞ ለማወክ አለመሆኑ ይታወቅልን ሲሉ ገልጸዋል። የኢፌዴሪ ሕገ መንግስት ወደ ተግባር ካስገባቸውና ህዝቦችን ካጎናጸፋቸው መብቶች አንዱ በክልል አስተዳደር ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ መደረጉ እንደሆነ የገለጠው መግለጫው ክልሎች በተዋቀሩበት ወቅት የወሎ ማህበረሰብ አሁን የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ተብሎ በተዋቀረው የክልል አስተዳደር ውስጥ ከሚኖሩት ሌሎች ብሔረሰቦች የሚለዩት ብዙ ማንነቶች ያለው ማህበረሰብ እንደመሆኑ እንዳለፉት ስርዓቶች የወሎ ራስ ገዝና የወሎ ክፍለ ሀገር የሚሉ ስያሜዎች በኢፌዴሪ ሕገ መንግስቱም የወሎ ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ተብለን መተዳደር አለብን የሚል ጥያቄ ብናቀርብም ሰሚ ጆሮ አጥተን ሳይመለስ ያደረ ጥያቄ ሆኗል ሲሉ ገልጸዋል። ክልሎች በተዋቀሩበት ወቅት እኛ የወሎ ማህበረሰብ ለወደደው ማርነ ያወሎ ነው ሬት ነው ከተታ ያወሎ ነው ወረማላ ማታ ያወሎ ነው ሸጃም ባላ ያወሎ ነው የሃውጃኖ ምድር ያወሎ ነው የወንዶቹ አውራ ያወሎ ነው የነገስታት አገር ያወሎ ነው የሀገር ከለላ ያወሎ ነው የጠቢባን መሬት ያወሎ ነው ቅዱስ ላሊበላ ያወሎ ነው ቆፎና ወልዲያ ያወሎ ነው መርሳባቴት ያወሎ ነው አለው ብዙ ጀግና ያወሎ ነው ሲፈጥረው ወሎዬ ያወሎ ነው አለው ብዙ ጀግና ያወሎ ነው ሲፈጥረው ወሎዬ ያወሎ ነው ሲፈጥረው ወሎዬ ያወሎ ነው ወሎ ራያ ፊንፊኔ ከኦሮሞቲ አርጉፍቴሳ ኢኖቲ ቢቴኪኖቲ 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 ወሎ ራያ ወልዳያ ከኦሮሞቲ ወሎ ራያ ኦቦኒስ ከኦሮሞቲ ወሎ ራያ magdalan ከኦሮሞቲ ወሎ ራያ ማርሳኒስ ከኦሮሞቲ ወሎ ራያ ኢጁኒስ ከኦሮሞቲ ወሎ ራያ ቦራኒስ ከኦሮሞቲ
Tenis kan Oromoti Amise kan Oromoti Sharobe kan Oromoti Finfinne kan Oromoti Erbuftesa Inoti miti kinoti